Wantoota keenya jaalatamoo har'a seenaa jimjimoo waliin haala yeroo irratti mari'annaa haga xumuratti akka nu faana turtan kabajaan isin afeerraa adde seenaa jimjimoo egaa akkuma hundi keessan beektan seenaa qabsoo Oromoo keessatti dubartii Oromoo akkan jabduuti. Isinis yeroo garagaratti dhimma Oromoo miidiyaaleenis ta'ee akka dhuunfatti irratti hojjetaa turte. Yeroo amma immoo qabsoon Oromoo garamitti fuula deeffatee jira kan jiru irraa dubbanna. Mee adde seenaa duraan dursee baga nagaa nuuf dhufte sin jechaa qabsoon Oromoo kun yeroo ammaa bifa maalii qabatee jira garamitti deemaa jirra? Galatoomii Badrii gargar barnee turre xiqqoo hedduun gammadaa sitti deebi'uu kootiif si wajjin illee hirmaachuu kiyyaa fi akkuma ati jette qajeelumatti gara gaafitti seenuudhaa fi qabsoon Oromoo yeroo kanarratti garam jirti garam deemaa jirti kaati jettee fi qabsoon Oromoo kan hedduudhaan calaliiteetiin kar tokko deemaa jirti. Mootummaan kan aangoorra jiru koofiin of filee dirqabsiisee namaanillee filatame jedhee aangoorra jiru kuni karaa marayyuu cufeetiin dirqama ilmaan Oromoo kaan hidhaa kaan ajjeechaan kan raafe immoo akka bosonatti galanii dirqamaanii karaa humnaatiin lolan yeroo kanatti godhee jira. So Oromoon eenyutu isa gurguraa jira eenyutu isaa falmataa jira kan jedhu ifaan ifatti beekee jira karaa sirrii irratti jira jedhee ilaalee jedha meegaa fi diiteelii biraa kana gaafatetti deebisa. Tole dhiyeenya kana akkuma hundi keenya quba qabnu humni waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF waliigalteerra ga'anii jiranii mee adde seenaa shakkii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jidduu jiruu fi akkasuma waliigalteen kun qabsoo Oromootiif aanjaa yookaan ammoo bu'aa maalii qaba kan jiru irraa daawwattoota keenyaaf yaada kennu. Yaa Badri dhiyeenya kana akkuma ati jette Oromoo fi Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in addunyaan yeroo jalqabaatii fi waliigaltee waraana TDF yookiin TPLF fi akkasumas waraana adda bilisummaa Oromoo OLA jedhamu waliigalteen jira. Hedduu garii gammachiisee garii naasisee jira akkamitti ilaalamuu qaba akka jettee fi dhimmi kun I think is very substantial waan guddaadha because akkuma beekamu waggaa 27 fi warri rakkoon wajjin hiriiraa jiru kun gadadoo himataa jiru kun waggaa 27 nama keenya hidhee nama keenya saamee nu ajjeeseetiin kun har'a nuti haftoo baqattoota warra sanii so gumaa hedduutu irra jira madaa hedduutu jira kan hin laallatamin jechuudha mootummaan Itoophiyaas kana fayyadamee kakalee ergamtuu warra kanaa ta'e kakalee mootummaa kana ajajaa fudhateetiin nu ajjeesaa ture kakalee mootummaa har'a jara himataa jiru kana sodaannee biyyaa baanee maatiin keenya nu baase as garagaleetiin nama warra wajjin kana dalagaa jiru kan akka bineensatti godhuuf tattaafatutu jira sun waa hedduu kaampaa godhuu dandeenyu mee achumatti dhiisee waliigalteen warra OLA fi TDF yookiin TPLF jiru akka jarri miidiyaatti dubbatanitti taaktikaaliidha ammatti yeroo kana keessatti diina waloo qabnaa diina waloo kanarratti ebbuma feeyyuu haa ta'u waliin hirmaachuu qabnaa kan jedhu I think namni martinuu hin beekaa yeroo baay'ee warrummaan diinaallee gaafa diinni biraa dhalatee jedhu waliin wal bira dhaabbatee walirraa loleetiin diinni tokko ofirraa qolatee jedha. Kana jechuun ammoo wanti kalee sunni irraanfatamaa jechuu miti akkanaaf galetti obviously ani bakka buutuu dhaaba OLA miti akka nama Oromoo dhaaba Oromoo tokkoon deemutti akka laallutti ilaalchi kenna. It is a detailing isaa kun exactly maarratti waliigalanii waliigalteen kun eessatti dhaabbataa kan jedhu ammallee kababbaraa deemuu qabna wanti nu fakkaata. Walumaa galatti garuu karuma poozitiivitti ilaallee jenna because yeroo kana ibiddi nurra jiru ibiddi ormaa Oromoo nyaataa jiru bineensa kalee TPLF otoo hin ta'in ka abbaan jiraa TPLF ta'e ka ilmaan jiraa ammoo yookiin goobana yookiin PP ofiin jedhanii dubbata warroota kana waan ta'eef warroota kana ammoo waliin buusuudhaa fi kara sirrii godhee jira. Kun jechuun ammoo ammallee irra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu sensitive very sensitiveidha. Mootummaan PP aangoorra jiru uummanni Oromoo madaa TPLF waan qabuuf waan kana beekuuf beekaan waraana adda bilisummaa Oromoo ka haqaaf falmataa jiru ka dhugaaf falmataa jiru ka mootummaan kun karaa nagaa cufeetiin falmataa jiru kana warra kana walitti qabee warri kun bare warra diina wajji dalagaa kaleellee diina wajji ture jedhee ofii maleekaaf godheetiin jara kana akka hamatti dibutti jira. I think suni uummanni Oromoo waan san gargar baasee beekuu qaba. Kara kaanit ammoo kara kaanitiif warra OLA tidhaaf ammoo uummata Oromoo halagaa callaa waliif galleef bilisoomuu hin dandeenyu. Otoo bilisoomneellee Oromiyaan Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Oromoo keessatti rakkoo hedduutu jira, kijiba hedduutu jira, fakkeessa hedduutu jira. Babal'isanii
dhugaarratti dubbatanii wanti dhoksaa hin jiru dubbataniitiin eessatti walii galanii Oromoodhaaf walii galuu fi dhaabbolee kanneen adda addaa kan jiran kan political paartiilee jechuudha. ABO'nis jira, KFO'nis jira, dhaabbolee hedduutu jira kan Oromoo falmataa jiru biyya alaaf biyya keessatti illee hariiroon jira warroota kanneen wajjin akkam fakkaataa kan jedhu irratti babal'isanii dalaguun iftoominaaf barbaachisa jedhee ilaala. Kabiraa humnoonni TPLF kun adda waraana adda addaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo taankii dabalatee sadarkaa misaa'ilatti illee booji'aa jira. Keenya kana yoo laalle ammallee bifa riphxee loltummaa keessatti mul'ata. Gareen kun wal dhibee gara jiddu galeessa biyyattiitti yoo kan deemu ta'ee tarii walganiinsi siyaasaa jiraachuu mala namoonni baay'eenis sodaa kana qabu adda seena. Mee asirratti ati maal jetta? Exactly. Sirri jettee amma laalee Badree kan si galee because bara kunumaaf uummanni Oromoo yeroo sadii guutuu qabsoo kanarratti haatamee jira. 70 keessa, 90 keessa, waggaa 8 durallee 18 irratti jechuudha. Haatamee jira. 90 keessa ka umrii keenyatti kan yaadannu ABO fi TPLF waraanni adda bilisummaa Oromoo, waraanni adda bilisummaa Tigree, adda bilisummaa Somaalee fa'aatanii dhufaniitiin dhumarratti warra adda bilisummaa Tigree kun gatii waraana qaban qofaa fi waggaa 21f generation tokkoo fi nu bitaa turanii, nu gurguraa turanii, nu qalaa turanii, nu hidhaa turan. Wanti nu hin goone maatiin jarri hin tuqne Oromummaa diin jarri hin goone hin jiru. Oromoon diin Oromoo warra kana qofa jechuun lakki diin Oromoo guddichi kadeellee gaafuma Tigreen angorra jirtullee saniin durallee naaftanyaadha. Warri Oromoo jiru inni guddaan Oromoon ka beekuu qabu kiliirii irratti objektiivii irratti ka adda baasatee beeku ka addunyaa barsiisaa jirullee sani politikaal hidhamiinsa guddaa qabdi Itoophiyaa kana keessatti hirmaannaa naaftanyaa kana keessatti Oromoo fi sabni biraallee sabni akka Amaaraas sabni adda addaallee ni jira jechuudha. Kammati jettee fi uummanni Sudaan guddaan tokko irraa qabu. Obviously waliigalteen maan kun maalidha? Eessatti jalqabee eessarratti dhaabata? Tactical yoo jennu really maalidha? Waliigalaa jirra. Waliigalteen Oromoo fi Oromoo jidduurra jirtu hammam babal'ataa jira, hammam tattaaffiin godhamaa jira kan jedhu is very important kanaaf duratti si tuqee jedhee. Sudaan kun saniin uummanni Oromoo gaaffii gaafataa jiru, dhaabboleen Oromoolee kan nutis gaafataa jirru. Dhuguma uummanni Oromoo waraan ofii cimsatee nuti akka nam tokko takka ollaatitti obviously karaa nagaatiin amannee jennaan namni waraanaan dhufee jedhe angorti yoo dhufee jedhe dimokiraasii namaa fidaa hin jiru atleast hin jiru dura irratti kanaafiyyuu karaa nagaatti jenneetiin ammammoo garuu mootummaan angorra jiru karaa nagaa dhibbatti gaaffii tokko malee itti cufee jira. So karaan tokko jiru karaa waraana kana qofa ammayyaa kana eega karaa waraana kana irratti hirmaatan ta'e uummanni Oromoo ka beekuu qabu mootummaan angorra jiru mootummaa Amaaraati. Ajandaa Amaaraa namarratti fe'aa jira. Kun shakkiin qabu waggaa tokko waggaa lamaaf deemaa jirra. Orgawaan kana dubbachuu jalqabee Oromoon dhiisii addunyaa nu agartee jirte. Kanaafuu Oromoo kan baasee jedhu yeroo kana keessatti irree ofii jabeeffachuudha. Irree ofii jabeeffannee gaafa irreen kennaaf irreen diinaa walqixa ta'ee jedhee Finfinnee irratti walgeenne bakka biraatti uummanni Oromoo TDF fi warra OLA kun walgahee gaafa sani marii gaariitu deema. Yoo hin ta'in ammoo warri kun dhiiga ofiitiin bilisoomsee meeshaa guddaa akkasii qabaatanii jiddu galeessatti yookaan walgahan ka ta'u of course karaa tokkoon kalee yeroo gabaabaa keessatti ji'oottan 10 dabran kana keessatti wanni duguuggaan sanyii Tigree irratti ta'ee jedhee gabrummaan hangama akka hadhooftuu taate itti mul'isee jira. Sandabree Oromoon otoo jarri waggaa 27 namaa baaftee suuqaa turte, gudeedaa turte, wanni hadha Tigree irra ga'e harki guddaan Oromoo irra waggaa 20 gahaa ture. Hangama akka nama fokkisaa ta'e, hangama akka aqlee namaa cabsee jedhu kana waan agartee jirtuuf warri kun jijjiirama ni godha ka jedhu namni martuu hin beekan. Karaa biraatiin ammoo akkuma mootummaan Abiyyiif achi Tigraay dhaqee Tigraay taa'uu dadhabe dhaquu ni danda'a taa'uu ammoo hin danda'u. Abbaan feete haa ta'u Oromiyaatti as dhufee uummata Oromoo akkanatti dammaqee of beekii of bulchuu barbaadu kana abbaan fe'illee hin bulchu sanillee ni beekna. Kana jechuun Itoophiyaa kan bulchaa jiru kaleellee hadhallee sirna olaantummaa qawweeti. Olaantummaa qawwee ta'e Oromoon hammam illee yoo dammaqee jedhee yoo qawween guddaa irra jiraate sodaa guddatu jira kana keessa uummanni Oromoo jenereeshinitti qabsoo deemuu hin danda'u. Kanaafiyyuu wanti kunniin martitti keessatti laalameetiin uummanni Oromoo qabsoo kanarratti hirmaateetiin of jajjabeessu diina abbaan fe'ee haa ta'u diina hadhanurra jirus ta'e diina boru kan biraa akka dhufuuf fe'uufillee of mul'isuun dirqama natti fakkaata. Mee kabiraa adde seenaa yoo gara marii araaratti kan deemamu ta'e TPLF yeroo adda addatti haaldureewwan kaa'ee jira. Innis
mindaan yookaan ammoo baay'inni waggaa lamaan kana akka gadhiifamuuf namoonni hidhaman akka gadhiifaman kabiraan mootummaa bakka isatti deebi'eef beekamtiin akka laatamuuf kan jedhu kun haal duree inni kaa'ee Oromoon ammoo yoonif waliigaltee yookaan ammoo marii araaraa keessaa kan hirmaatu ta'e haal duree maalii tarrisuu qaba hawaasa addunyaa fuulduratti? Absolutely. Sunillee gaafii barbaachisaadha sirriidha. Laal yeroo baay'ee kan argaa jirru miidiyaa adda addaa irratti Hagtalk BBC irratti olaaltee jettee itti gaafatamaan Tigree kan hin jedhe gaafiin keenya laafaadha jedhe. Ibsaa nu bana, baankii nu gadhiisa, karaa nyaanni akka nu dhufu nu hayyama. Precondition common sense ta'an kana kaatanii uummanni namni sammuu qabu namni baankii namarraa cufee maaliin jiraata nyaata uummata waggaa tokko guutuu meeshaa ammayyaa guguddaadhaan ajjeefamaa ture kalafa hin qotatee nyaanni samiirraa hin dhufu nyaanni galuufii qabaa qarqaarsi godhamuufii qabaa geejjibni dhufuufii qabaa kanneen namni ilma namaa ta'e qortu kana lakkisiin ta'u ka jedhee mormuun jiru kanaafiyyuu precondition decent ta'an kaanii jiran Oromoon ammoo precondition kaa'uun qabdu is very important. Warra duraan dursee atattamaan mootummaa aangoorra jiru kun yoo mariif ka deemu ka ta'e yoo dhugumaan marii sossobaa akka marii Mind Ethiopia warra jedhanii kalee waggaa dabree saniiriyoo adda addaa dalaganiitiin saniiriyoo afur kaanii filannoon duratti Itoophiyaan akkamitti optionii maal qabdi jiru. Amma laali nuti mootummaa Ameerikaatti waggool geennu gaafiin waa'ee Mind Ethiopia warra jedhamu kana nuuf dhiyaatee ture. Oromoon akkamitti ilaala Mind Ethiopian kun dhuguma individual diversity finnemoo just ilaalchuma gaya tokko qaban kan jedhu. Achi keessa Oromoon jira, Amaariin jira jedhanii nutti mul'isanii jiran gosa jiraatiin adda adda baasanii jechuu kiyya. Nuti ammoo uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaas ka beeku Mind Ethiopia akkuma dhaaba Ethiopian Human Rights Commission akkuma dhaaba filannoo nabee kanneen extension mootummaati. Maqaan independent of fakkeessu garuu garaa jalaani we don't really believe wanna kana qabani kanaafuu Mind Ethiopianis ta'e wanni mootummaa kanaan deemu dhibbaan dhibbatti fudhatamuu qabu. Kanaafuu gareen truly independent ta'e mootummaa biyya alaatiin jidduu seenuu qaba. Suni dimaandii Oromoo ta'e dimaandiin Oromoo very laafaadha. Straight forward jechuun akkuma warra Tigree kana tokko hidhamtoonni mana hidhaa jiran kan maqaa politikaatiin hidhaman Jawaariin fa'aa qabatee abdii fa'aa qabatee Daawud Ibsaa fa'aa qabatee hunduun kun hatattamaan hiikamuu qaban mariitti hirmaataniif jechuudha. Kan biraa irratti waraanni Oromiyaa keessa deemu kan naannoo Amaaras ta'e kan federaalas ta'e state of emergency Oromiyaa irraa ka'uu qaba ajjechaan Oromiyaa keessatti dhaabbachuu qaba tasgabbiin dhufuu qabdi marii kana keessatti hirmaatuu fi namni du'aatiin asitti marii dubbachuu hin dandeettu. Dhaabni advocacy illee qabxii kanneen irratti babbaasnee jira jechuudha. Sadaffaa irratti immoo marii kana keessatti hirmaatu kan mootummaan aangoo irra jiru hadhaa OLF shanee jedheetiin dhaaba terroristiidha maqaa kaahee jira. Obviously suni paarlamaatu kaahee jedhee paarlamaaf kijibaallee haa ta'u maqaaf paarlamaadha. So mana maree haarawaa ijaarrachuutti jiranii akkamitti akka irraa kaasanii beeku garuu irraa kaasamanii warra kun mariidhaaf dhiyaachuun alternatiiviin hin jiru. Warra bosonaa alatti ganneetiin warra hidhaa qofa jechuun it's gonna be much difficult kanneen hundattuu itti hirmaachuu qaba. So qabxiileen kunniin kana fakkaatanii achi keessatti ta'uu qabanii jala kaa'amuu qabanii jedha warra hidhas warra bosonas mariitti dhiyaachuu qaban akka Oromootitti jechuudha. Ajandaan Itoophiyaa akka Itoophiyaa guutuutti ajandaa guddatu jira. Ka addunyaan xiyyeeffate jira. Oromoo keessatti ammoo Amaara keessatti Amaarri ajjeesaa jiru tokko hin jiru. Tigraay keessatti Tigreen nama ajjeesaa jiru tokko hin jiru. Somaalee keessatti Somaalee ajjeesaa tokko hin jiru. Oromiyaa keessa qofa kan namni mootummaa Oromiyaatiin ajjeefamaa jiru, adamsamaa jiru. Kanaafiyyuu kun hatattamaan dhaabbateetiin karaa akka Oromootti mana keenya qulqulleessinee akka Itoophiyaatti ammoo deebinee haasawuun dirqama keenya nutti fakkaata. Ulfaadha Addiseena mee yoo kun kan dhalatu ta'e yoo kan ta'u ta'e araarri kan bu'u ta'e gara fuulduratti humnootiin siyaasaa Itoophiyaa keessatti jajjabootaan kan Tigraay kan Oromiyaaf kan Amaaraa kun walii galanii dhuguma waan ta'e kana kan adabamee kaanis irra waliif darbamee Itoophiyaa itti fufsiisuuf hagam takka abdachiisoodha. Abdiin jiru maal fakkaata gama kanaan maal hordofta? I think Badri akkuma Oromoon addunyaan argaa jiru kanatti wanni waggaa tokko ji'a 10 dabree naannoo Tigraay ta'ee jedhee waa'ee hedduu suukkaneessaadha. Truly genocideedha. Tigrummaa ta'uu qofaa fi hojiirra ari'amanii gudeedamanii
nyaata irraa hambisanii akka beelaan cabanii jedhan because namni garaan beelee qabsoo isaa of bilisoomsuuf hin deemu garaa isaati ijoollee isaatiif haadha isaatiif yaaduuf deemee jira. Kanaafiyyuu uummata kana beelessee kaan qawweedhaan diina itti yaamatee diina laati mootummaa naannoo Eertiraa mootummaa Tigraay fi diina wallolanii bara 1998 akka 2000tti lola guddaa lola namni 100 olitti dhumatee jedhee warra kun injifatee irra oolee diina itti yaamee kun immoo ka jibbaa federalizimii jibbu mootummaa naannoo Amaaraa mootummaa shororkeessaa mootummaan sadiin kun wal ta'eetiin droonii UAE irraa fudhataniitiin uummata Tigree yeroo gabaabaa keessatti uummata parsantii 6% Itoophiyaa keessaa lakkoofsa jaraa 5 hedduu kana jiru uummata kana yeroo gabaabaa keessatti miidhanii gocha suukkaneessa irratti ta'ee jira. So uummanni kun dhugumaan Itoophiyaa kaleessan uummata Amaaraa wajjin ni ta'a. Uummata Amaaraatiif Tigree jechuun ammoo uummata hedduu hidhannaa walitti qabu. Wal fuudhanii jiran amantaa tokko qaban. Gosummaa yoo ilaalee jettee uummata Semitik jedhamu. Uummanni kun uummanni Kushitik biyya gaanfa Afrikaa kanatti gosti guddoon kan jiru Kush kan jedhu Semitikiin kun sigala uummata baqataa karaa Arabarraa biyya Siiriyaarraa dhufaniitiin achi qubataniitiin uummata olaantummaa Rabbiin filee jedhu kana hedduu ijaaramiinsa Itoophiyaa uumamiinsa Itoophiyaa irratti gahee guddaa warra qabu. Warra firummaan jira harkaa fi gloovsii jedhan san sigala hedduu gargar fagaatuu hin danda'an. Haa ta'u immoo waggaa tokko kana keessatti waan ta'ee hedduu miidhee jira. Ijoollee haadhaaf abbaa irraa du'anii dubartii gudeedamtee nama bosona keessatti reeffa akkasii nyaatame deebi'eetii koottoo akkamitti waliin jiraadhu jechuun shakkii guddaa keessa nama agarsiisa. Gara kaaniin ammoo akkuma mootummaan addunyaa agarru kana dhagahaa jiru kanattillee Itoophiyaan akka Yugoslaaviyaa taati kan hin jedhuu fi riskii guddatu jira. Shakkiin qabu garuu ammallee carraan ni qabdi natti fakkaata hoolaattee jettee uummanni Tigrees ka jedhaa jiru addatti baanee cinnaa kanaaf jedhaan jiru. Oromoonis referendamii gaafataa jira. Uummanni Oromoo ofii murteeffachuu qabu. I think interview tokko irratti dhaga'ee jira. Tigreen yoo citte akka naannoofitti Itoophiyaan itti fufuu ni dandeetti. Somaaleen yoo citte akka Itoophiyaan itti fufuu ni dandeetti. Oromoon ammoo qaama iddoo kan onnee Itoophiyaatti cituu hin danda'u. Yoo barbaachisaa ta'e Amaarri irraa haa cittu, sabaaf sablammiin biraa irraa haa cittu malee Oromoon bakka itti cituu hin qabu. Oromoon kan Itoophiyaa walitti qabee Itoophiyaa karaa lakkoofsaatiin kanaafiyyuu gaafii ati jette kanaafi dhuguma Itoophiyaan akka kaleessan of duuba deebitee kan jedhuu fi akkuma masiin jedhe kana shakkii guddatu jira. Kana jechuun ammoo Itoophiyaan bittinne ofti kan jedhu baay'ee fagoodha. Tigreenis illee nama akkas fedhii guddaa qabu. Uummata Tigreellee at least warroota illiitii garii kan jaasofnee jennee yoo ta'ee jedhee confederation at the maximum yookiin federalizimina jiraachuu naannoo ofii to'atanii jiraachuu barbaadan malee citiinsa akkasii hin agarree garuu akka amma jiru kanatti yoo itti fufee jedhee waraanni kun yoo dhaabbatuu baatee marii deebi'uu baatanii jedhan garaan jajjabaataa deemanatti fakkaata Badri. Tole ulfaadhu amma dura yeroo Tigraay keessatti humnoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan Eertiraa bobba'anitti yakkoonni ati reefuun tanaatu tuutte raawwatamaa akka turantu gabaafamaa ture. Faallaa kana ammoo amma USAID'n humni TPLF naannoo Amaaraa keessatti midhaan nyaataa uummataa saamee jira kan jiru komiileen dhagahamaa jira. TPLF erga naannoo isaa keessaa humnoota kana baasee gara naannoo Amaaraaf Afaaritti tarkaanfatee bakka raayyaa ittisa biyyaa bu'ee badii biraa waan raawwataa jiru fakkaata. Kana waliin wal qabatee humnoonni inni walii galtee waliin uummates maqaan isaanii as keessatti ka'uu waan malaniifan jedhe. Yaa amma akkuma ta'e agartee ilaalee eeggadda gaafa UN Security Councilin yeroo torbaffaatiif natti fakkaata jahaffaa ta'e torbaffaa wal gahanii turan waa'ee Tigraay irratti jechuudha. Toonii jaraa yoo ilaalte jalqabarraa hanga ammaa jechuudha jalqabarratti baay'ee opposition turan. Amma yoo ilaalte jettee even statementiin itti gaafatamaa Ameerikaa bakka bu'aachitti dubbatee jedhee TDF yookiin TPLF warra qarqaartuu aid jedhamtu kanneen akka ajjeese qarqaarsa nyaata naannoo Amaaraa jiru akka saamee jedhe kanaafiyyuu maqaan TLF yookiin TDF hedduu fokkatee jira. Kalee addunyaan Tigreef naati, Tigreef bootti. Tigreen in uumtee uummata kana bira dhaabbachuu qabna, hambisuu qabna akka jedhutu ture. Amma yoo ilaalte jettee tooniin baay'ee jijjiiramee jira. Sagaleen kun ammoo gaddiinsa irraa as deebi'aa jiru jechuudha. Kalee akka Abiyyiin dhiibaa turan.
akka abiyyi bineensa ta'etti kan dhugaa turan mootummaan Koongiresiin Ameerikaa kabaase resolution Europe irratti kabayee jedhee mootummaa naannoo Amaaraatiif mootummaa federaala Itoophiyaatti gochaa genocide jedhu kana itti mirkanaa'ee jira publicly hin baasne malee of duuba deebisanii hin beeknu garuu aynoo mootummaan Ameerikaa murteessee jira. Wanti naannoo Tigraay keessatti genocideedha. Genocidein ta'e jechuun immoo badee kan namni keenya beeku seeraan gaafatamta. Hanguma feetii otoo warqillee taatee jettee eega genocideidhaan himatamtee jettee seeratti gaafatee seeraan dhiyaachuun dirqama. Gaafa seeratti dhiyaatee immoo abiyyi warra aangoorra jiru warri enable ta'u kunniin martiniyyuu dirqama jiraati wanna kana keessatti gaafa waraana kana keessatti harka dhahanii akka namni dhuunfa godhan jechuudha. Wanti guddaan nama sodaan konsernii argaa jiruyyuu dhaabni keenyas kan dhagahaa jiru amma siigalee fakkeenyaaf DRC Democratic Republic of Congo laali jedhe. Congoon qabeenyaan addunyaa kanarratti biyya jara gahuun jiru. Garuu biyyi suni qabeenya uumaa rabbi kenneef abaatatti ta'eetiin wal nyaataa otoo uummanni akkasii lola keessa taa'u qabeenya jaraaf China biyyoonni adda addaa fudhattee jirti jechuudha. Lola namni waa'ee jaraa haasa'u dhiishee jira. Amma rakkoo Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kanallee yeroo gabaabaa keessatti yoo kan furamne rakkoon sun ongoyin ta'ee irraafatamaa kun rakkoo jaraatti ta'aatiin deema jechuudha. Amma kana rakkoo kenna jedhee mootummaan Biden angootti kan dhufe number one security discussion national security kan godhe waa'ee Tigraay irra waa'ee Itoophiyaa irratti. Biyya addunyaa kanarratti lola baay'eetu jira. Afgaanistaan amma taappii tokkoffaa irratti deebi'ee jira. Itoophiyaatu ture. So kan maasii mul'isee jedha gochi TPLF godhaa jirtu kuni maqaa hedduu jara barreessaa jira. Kan yaadachuu qabnu kan namni keenya illee yaadachuu qabu kanarratti warri naafxanyoonni Amaaras qabatee mootummaa PPS qabatee warroon adda addaa naafxanyaan Amaara qofa miti Oromoo jechuudha. Hundi abbaa irree jechuudha. Mallaqa mallee laabii godhaa jiran. Dialoog as Washington kana keessatti nama erganiitiin dialoogii nama ammate godhaa jira. Karanaan cinaa waraana lallabaa ijoollee haayiskuulaa waraanatti deemaa jiranii karanaan ammoo mootummaa kan ofitti deebisuu fi jijiraa saffisaanii daran dabalanii godhutti jiran. Sammuu mootummaa jijjiirutti jiran. Amma yoo laalte jettee barruu koongirasiin barreessu, paarlamaan barreessu hedduu xiqqaatee jira. Because warri kuni siistem kana keessa waggaa 150 waan jiranii fi mootummaa kana sammuu jijjiiranii rakkoo kana akka Itoophiyaan keessaa jiru warra TPLF jedhanii fuula dibuu barbaada. Sun ammoo waamichi nu gooneef illee jennee advocacy warri TPLF hedduu guddisuu qaba. Maqaan jira badaa jira. AD nama ajjeesuuni nama qarqaaru ajjeesuuni baay'ee nama waan fokkisaadha. Kun ammoo kanaan openly mootummaan Ameerikaa warra TPLF himataa jira. Akkasumas ammoo saamichaan illee himataa jira. Saamichi illee yoo ta'e it's okay garuu AD ajjeesuun waan hedduu fokkisaadha. Kun ammoo baay'ee waan advocacy itti fufuu qabna jabaachuu qabna kan hin jennuuf wanti tokkoyyuu kana Badreen. Tolemee adda seenaa gara xumuratti akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa Suudi Arabiyaa keessa jiran haala hamaa keessatti argamanii lammiileen kun iyya dirmannaa dhabe ta'anii jiran dirmannaa tokkoon argachaa jiran baay'ina isaanirraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanga tokkollee wal jala gaggalchaa yoo jiraate garuu kan baay'ee gaddisiisaa ta'e lammiileen kanneen oowwaa beela fi dhukkuboota adda addaatiin mana hidhaa keessatti dhumataa jiranii hawaasni alatti argamu immoo sagalee akka ta'uuf irra deddeebiin iyyatanii uumaa dhabaa jiru. Maal jetta asirratti? Hedduu nama gaddisiisa Badree bara 2020 ji'a kana keessatti jechuudha. Ji'a dabre kana keessatti yeroo jalqabaa ijoollee afurii intervii goonee turre. Sababaa saniin kan ta'e bulchiinsa adda addaallee dubbisnee turre yeroo sanii hidhamtoonni koovidii sababataniitiin nama 30,000 hidhaa keessa jira jedhanii waggaa tokko ol hidhamaniitiin namoonni hedduun mana hidhaa san keessatti du'anii sababaan du'anii fi dhukkuba adda addaatiif laatamanii bishaan qulqulluu hin argatan nyaanni hin jiru. Dahaati kaarma hoosistuu mana hidhaa san keessa turte daa'ima mana isaa keessatti du'aa ta'e ija keenyaan agarree jenne garii ammoo daa'ima deettee alatti waa bitachuuf baatee qabanii mana hidhaa dhuftee daa'imni ammoo addatti hafee jedhee kaarman arganne kahaati biran jirre addatti hafee jedhee gariin ammoo mallaquma otoo qabanu mana hidhaa san keessaa akka itti bahanii biyyatti galanii rakkatan arginee jenne kumaan ammoo akkuma agartu dhukkuba qaama jiraa irratti dhukkubni adda addaa gogaa jiraa irratti bahee ittiin hedduu kan rakkatan namni du'ee ittiin kaachi bulee arganii mana fincaanii keessa kan rafan wanna hedduu garaa nama nyaatu argaa jirra Saawudii keessatti. Sun amma karaa rakkoo lamatti rakkoo hedduudha. Hedduu kana keessa lamarraan dubbadhee jira.
karaa gadii keessaa karagaa jiru badri warroota kana nama 40,000 ol dogongoruu baadhee mootummaan Itoophiyaa warra baqattoota manidhaa keessa turanii ka biyyatti galchee jedhan. Warroota biyyatti galan keessaa gariin dirqamaan fudhatamanii karaa waraanaa deemaa jiranii. Gariin ammoo tumamaniitiin mootummaa qarqaaruu qabdan jedhanii. Gariin ammoo shakkamaniitiin yookiin jawaariin yookiin dhaaba adda addaa deeggartan jedhaniitiin mana hidhaa keessa jiru. Sodaa guddaarra jiru warra biyyatti galuu jedhamu. Rakkoo tokko ta'uu jira. Gara kaaniin ammoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti nama karaa 70,000 hidhaa keessa jira jedhan. Kondishinii amma akka ijoolleen tun jedhaa jirutti hedduu kan nama gaddisiisutti kama Oromoon quba qabdu irra deebi'aa jira. Kadhagaa jiru Oromoo na gaddisiisaa marattu. Nama 70,000 hidhaa jira. Ijoollee daa'immantu hidhaa jira. Nama dhukkubsatee du'uuf ga'uutachiidhu jira. Nama dhukkuba koovidiin qabamee achi keessatti ijoollee kaawwan qabsiisaa jiru hidhaa jira. Namoota waan suukkaneessaa jira. Irra darbeetiin biyyi Saudi Arabiyaa biyya baay'ee oowwituudha. Ho'asan keessatti qilleensa gaarii argataa hin jiranii namni jaraaf dubbataa jiru ammoo hin jiru. Addunyaan quban qabdu gurra hidhattee jirti. Dhaabbilee adda addaa akka Amnesty International, Human Rights Watch, Indarleen gabaasne akka gabaasan waamicha goonee fi jira. Sanbata kana Twitter kaampeenii akka warri godhan kanarratti gabaasan Twitter kaampeenii irratti dalagaa jirra. Wanti nuti uummata Oromootiif dhaanu kanarratti namni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Biyya Itoophiyaa kana keessa mootummaan nama nyaatu diina Oromoo kan ta'e kana baqaa fi ijoolleen achi baqataa jirti. Kun ammoo hiyyummaadhaaf iyyaa jiru. Warra hiyyummaaf deemaa jiru kunniin ammoo rakkoo guddaarra jiru because kijibaanii human trafficking wanna jedhanii biyyi Saawudii qabaachuudha jedhaniitiin ijoollee tana haadhaaf abbaa jalaa baasanii garii haadhaaf abbaan ammoo otumaa beektu naaf dabarti jedhee ijoollee tana kara Saawudii kara Yaman erganii karaa kana keessa bineensaan nyaatamaa jirti. Nyaachaan bishaan keessatti nyaatamaa jirti. Gudeedamaa jirti. Miidhaa guddatu irra gahaa jira. Otoo balaan kun akkanatti deemaa jiru Saawudii keessatti namni keenya baay'eedha ammallee Saawudii illegaalii seenaa jiru. Nama hedduu 100 yoo xiqqaate jedhe 1,000 lakkaa'amutti torbaanitti Saawudii keessa seenaa jira. Namni wanni kun dhaabbatuu qaba. Namni keenya beekeetiin Saawudiin biyya keenya ammatti yeroo kana keessatti jijjiirama dhufaa jiru kana keessatti namni biyya keenya keessa bahuu hin qabu. Hiyyummaan naaf gala. Jijjiirraa fiduu qabna because biyyi takka nu ta'aa jirtu hin jiru. Keenyaa keessatti namni rakkataa jira. Sudaan keessatti namni keenya rakkataa jira. Somaaliyaa keessatti namni keenya rakkataa jira. Bakka matti rakkataa jira. Namni isaa dubbatu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka irra aangoorra jiru kun warri kun akka gara biyyaayyuu deebi'u hin barbaadu. Warri kun achitti hafeetiin rakkoo ofirraa haa xiqqeessu barbaada. Gara kaaniin ammoo namni biyya alaa yoo bahee jedhee yeroo baay'ee bakkuma 14 keessa qofa $, biliyoona walakkaa olii warri Saawudii Itoophiyaatti ergee jedhe. San keessa ballaqa guddaa miliyoonota hedduun kalaa kaa'ame mootummaa Itoophiyaa hojiirra oolfatee jira isaaf. Kanaafiyyuu namni baqateetii mallaqa yoo maatiitti ergee jedhe mootummaan bu'aarraa argata. Kara kaaniin ammoo namni mootummaan kun godhaa jiru namni beelahee rakkatee dhukkubaaf yoo saaxilahee jedhee qabsoo isarratti hin geggeessu kanaaf callisaa jira. Marattuu warri masgiida sheekoleen teennaa amantaa adda addaa hidhannaa walitti qabanii paastoroonni keenya amantaa adda addaa wajjin hidhama qabanii warra kanaaf sagalee ta'anii akka barreessan waamicha goonaa fi bakka jiru maraan beekumsa qabnu maraan Oromoota hedduudha. UN, World Bank, dhaabbilee adda addaa keessa kan jiranii warroonni kunniin warroota kanaaf sagalee ta'uu qabanii nuti dhaaba advocacy dippiloomaasii daddalagnaa hanga dandeenyulleen goonaa dhaabbileen martiniyyuu community martiniyyuu maskiinni churchiin wanti martiniyyuu uummata kanaan sagalee ta'uu qabaa. Mootummaan Itoophiyaa kun ammoo dirqamaan uummata kana galchuun biyya keessatti haa du'anii biyya ofii keessatti waan fe'an haa ta'anii biyyatti galchuu qaba jedheeti waamicha godhaa. Tole adde seenaa jimjimoo yeroo keenya fudhattee haala yeroo irratti turtii bultuun broadcasting service media waliin gooteef irra deebi'ee ulfaadhu galatoomin siin jedha. Ajji galatoomanillee. Tole daawwattoota keenya turtiin gabaaban adde seenaa jimjimoo waliin adeemsifne isaan gammaa daawwattan ture egaa marii kanarraa hubannoo akka argattan abdiin qabaan Badrii Yusufi waa'illi kiyyaa Abdii Jamaalis sagantaa kana to'achuudhaan nafaana ture qophii biraa.